kunoo amma galmicha tolgalaa jira galma bakka itti geemii adda addaa taphatanii fi bakka itti miidhanii kottaa dasboofana. Bakka kana bakka itti bakka mootiin dhaabbatuu fi halluu kanatti immoo bakka isaan itti wal lolan akkasumallee bakka isaan itti morma namoota garaagaraa asitti kanarraa irraa kutanidha. Asirratti jechuudha ammoo bakka mootiin dhaabbatudha. Nah bakka kun immoo kallattii faayitarsonni keessaa ba'anii jechuudha uffanni kanarra kana jechuudha. I'm going upstairs. Kuno bakka mootiin dhaabbatu kana qaxxitaa waliin dallaa jechuudha. Asirra naqee daawwataa let's go come here. Come kottaa nama. Video kana akka kanatti siin ta'e gasee YouTube kana subscribe gootan taanaan waliin dhiistu YouTube kana subscribe godhaa. Bakki kun bakka daawwattoonni ta'anii faayidaa dinagdee ta'uu yeroo namni ajjeefamuu maal jedhu bakka isaanii dhaabbatanii ilaalanidha. By the way, bakki kun baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Garuu isin amma kanaan isin agarsiisee YouTube ko subscribe godhin jirtu. I'm finishing it. So akkuma isin argaa jirtan bakki kun bakka gabaa garaagaraati wantoonni garaagaraa asitti wantoonni yeroo sana gabaa sana keessatti gurguramaa turan waan akkas qalamiidha jechuudha bifa qalamii irraa kan hojjetanii fi dhugaa kan hin taane fakkeeffamee wanti hojjetame jechuudha. Na asitti gaafa ilaaltanii kanatti foonis wajjin fakkaata garuu foon miti mukarraa qalamiin dibame kan hojjetamedha. Kanattaan sinee manni nuti seenaa jirru immoo bakka fardi Usmaan dhaabbatu jechuudha. Bakka fardi Usmaan dhaabbatu bakki kun bakka fardilaa dhaabbachaa turedha jechuudha. Iddoo kana farda Usmaan dhaabbata ture akkasuma kanatti beekan jiru addana gaafa deemtan bakka keessummoonni isaa gara isa bira dhufan taa'anii nyaata nyaatanii fi itti keessummeeffamanidha jechuudha. Ruumiin kun ruumii keessummoota
So yeroo Usmaan dhufu bakka namni nufusi warri isa dura turan taa'aa turanii jechuudha bakka garee faallaa jechuudha akka garee kan biraatiin bakka teessoo isaanii. Kan gundoo gadiyaa. Galmichuma jechuudha walumaa galatti galma guutuu saaxina reeffaatiin immoo. So bakki kun immoo bakka ciisichaa ture gaafa gara ciisichaa kanaa seentan kiristaanummaa kan mul'isu fakkiiwwan hedduu garaagaraatu jira fakkeenyaaf fakkii akka kanaafaa kan suuraa akka suuraa yesuusitti fakkeeffamu kanattis dabalatee deemuu gara kanatti macaafa qulqulluu fayyadudha fakkii masqalii kan ofirraa qabu macaafota qulqulluu fi sa'amoonni hafuuraa wajjin kan wal qabatanii waan hedduusaa as keessatti agarta asumaan gaafa baatu immoo bi'uu bakka itti loltootatti jechuudha. Bakka kanaa bakki kanatti bakka argamee jiru ammatti wantichi taatee jiru garuu fiilmii wayii rikoordii ta'aa jira ilaali bakka sana bunnatiin karaa seenaa jiranii fiilmii haaraanii shuutii ta'aa jira jechuudha waraabbii haaraan gaggeeffamaa jira paartii isaati garuu seennee ilaaluun olkaadha so bakkoota kan biraan isinitti agarsiisa. Bakki kunis kan Osmaanidha keessa galaa jirra baay'ee isinii ibsuudhaaf viidiyoon kun itti hojjetamaa jiru baay'ee ibsuudhaaf na rakkisaa waan jiruufi bakkichuma deemee isinitti agarsiisa na hordofaati ani isinitti agarsiisuun dadhabu isin immoo fiilmii sana keessatti wanta ilaaltan irratti hundoftanii bakki kun kana naannoo itti agarsiisa. Gaarreen akka isaan nuti wanne garuu raarii asirratti. Saya sahur kira. Ada sahur. Akka kanatti kana irratti dhaabbachaa jira jechuudha. Mbeetu miti waan akka kana fakkaatu. Kokkeessan akka kanatti ol gala jechuudha. Haala suusin eeggachuu. Waan fakkaatu. Let's go. Yes.
नशे में बनती थी, बिल्कुल नहीं। ये इधर लोग बैठ के हाथ से खाना बना रही हैं। ये तो उसकी जगह है। ये बिल्कुल उन्होंने कैसे ही बना लिया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतनी रील बना दिया है ना ये सब जगह। ऐसे लगता है वाकई इस सेट में ड्रामा का सेट में लोग इधर आके वाकई So galma keessa jirra amma galma siinni jira balaa hatuun yookaan immoo haadhi manaa Usmaan Bey dhufaa jirti ishee ilaaluudhaaf galma keessa seenirra amma dhufaa jirti kun bakka isheen teessee interviiyuudhaaf kun achi jira so ishee eegaa jirra. Chi hamma isheen dhuftee ol galtutti obboleessi keenya kun ammas deebi'ee dhufuudhaan baga nagaan dhuftanii sagantaa jedhuu fi sagalee garaagaraatiin uummata wajjin haasaa gochaa ture. Haasaan turkiidhaanis afaan ingiliffaatiinis kan haasa'aa turanii sana booda itti fufuudhaan immoo namoota wajjin jechuudha namoota ta'aa jiran akkaataa harka rukunnaa sadii rukutii lama rukutii midhaan jedhee wal barsiisaa ture jechuudha warri kaan immoo wal laalanii isaanitti immoo kolfaa ture jechuudha. Habibi one time, okay? Normalde cezası var bu. Neyse. Ses bir iki gidiyor geliyor. Evet DJ, let's go, hoppa! Çok geç kaldı. Elini cebinden çıkar. Para mı var, ne var? Düşme, bak düşse de buluruz burada. Her yer kamera, burası güvenilir yer. Elleri cebinden çıkarıyoruz. Hazır mı, ne hazır? Ne oldu? Ne, akşam neye bekleyip yapacağım bir şey değil mi? Okey! Pardon. Evet, bir kere. Sen ne yapıyorsun ya? Sen başkasını kontrol edesene, sen yap. Sen yapıyorsun. Kim yapmıyor lan? Tekrar hadi, hoppa! Kanatti isa kana waliin kolfinii taphachaa harka walitti tumaa jiru haati manaa Usmaan Bey maal goote kaach baarri banattee dhuftee ol galtee uummati godhee harka isaa walitti tume baga nagaan dhuftittiin jedhee isheenis baga nagaan dhuftanitti as baatee haasaa taasiste ingiliffaan beektu afaan turkii qofa haasoftii dhaggeeffadha. Valla böyle bir hava şartlarına rağmen geldiniz ya, ne diyeyim, hoş geldiniz. Oturalım mı? Başlayalım mı? Oturmayalım ya. Tamam, oturmayalım. Evet. Buraya girmeden önce Malezya'da bulmuş muydun diye sormuştum. Nerede? Malezya'da bulmuş muydun diye sordum. He. Malezya'ya inşallah tekrar gitmek nasip olur. Olur. Dürüyen miydi? Neymiş? Yürüyen bir meyve, bizim Gonca Hatun oynayan Belgin çok severek yemişti, biz dayanamamıştık. Aranızda deneyen var mı bilmiyorum ama birçok ülkeden gelen var sanırım değil mi? Katar'dan var, Kuveyt'ten var, Suudi Arabistan'dan. Maşallah. Çocukluğumuza gitsek, yani çocukluğu zamanla gitsek. Achi teessisee gaaffiiwwan garaagaraa jechuudha interviyuu gochaa ture inni gabaabaamatti ishee interviyuu gochaa ture ofiisaatti gaaffii afur wayii gaafate wantoota gara fiillafiitii ooma jiran gaafachaanii ture sana booda immoo isheen maal goote uummataa wajjinas deebite abbaan barbaaddan gaaffii barbaadde jechuudha harka baastee waan barbaadde gaafattaa gaaffii keessii deebisa gaaffii keessan isinii deebifti isheenii jechuudha yaa'u ingiliffaan beektu afaan turkishii duwwaa beekti inni tiraanisleetii godhaafii ture. So afaanuma turkiitiin isin deebiste asitti laakunoo uummata hojii yeroo isheen intinichaa turte laakunoo laalaala. Evet, şimdi buraya alalım, tamam. Arkasından beyefendi vereceğiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Sizi çok seviyoruz ailece. Sizi takip ediyoruz. Ama özellikle kızım Büşra, Alesay varsınız bizde. Ön bir sayfa. Ankara'ya gelmediği için beni buraya getirdi. Neler yapıyorsunuz öyle ya? Görüyorum. Bir arkadaşım rica etmişti Büşra. O sen misin? Tamam hatırladım. Evet bir de rica etsek ne olur bir fotoğraf alabilir miyiz Büşra? Tabii sonrasında. Tamam şimdi ayıp olmasın. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Benim bir sorum daha olacaktı. Osman sahnelerinde en çok keyif aldığınız sahneler. Achi isinitti agarsiisuu fedhan immoo selfii kootti galagalfadhu kaameeraa koo dudduubatti galagalfadhe achi namichi tokko asii maayikii fudhatee dudduubatti galagalchee waraabee haasoftee sana booddee xumurtee
sokkaa jettee footoo kaatee sana booda namoonni kallattii garaagaraatiin itti uutaan lamaleedhaan hin bu'uuraan namaleedhaan achi lakki baqqattee hin sokkitee jechuudha. Sana booda sokkuu jalqabdee hin deemte. By the way dhugaa masaa dubbanna yoo jenne bareedina ishee isa yeroo fiilmiirraa caalaa bareeda. Lafatti gaafa argitan akka fiilmii sanarraa hin bareeddu hagas hin geessu jechuudha. Garuu hin bareeddi.